Sheef Zabiibaan keekii isiniif hojjedha jettee suuparmaarkettiin yookiin ammoo tuyyuu iddoon manni nyaata keekii itti bitamu meeshaalee hajamnutti argannu tokko nu jalatti lafni qarshii meeqa akka ta'ee fi akkamitti akka hojjetamu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota ZM yookiin ammoo tuyyuu Zubayda baga jiraattan isiniin jedha. Chaanaalli kun chaanaala kiyya Ummu Razaaniyaani isa lammataati jechuudha. Akkuma isinitti hime viidiyoo bakka tokkotti gadi dhiisuun baay'ee na cinqee jira. Maaliif jennaaniin dirqama jechuun waan adda addaa YouTube adda addaa irra gadi dhiisuu dirqama. Kanaaf subscribe naa godha akka dafee naa guutuu isiniin jedha. Maaliif jennaaniin subscribe nama 60 qabaata dirqama jechuudha. Kanaaf YouTubein kun erga banee jedhee waggaa tokkoof deema. Waggaa gaafa ga'ee jedhamu expired nama jalaata yookiin yeroo irraafa bifa haaraan duuban nama deebisa. Subscribe naa godha baatii takka qofa waan qabuuf na jalaa guutee duubanitti akka nan deebifne. Baatii takkitti tana keessatti nama meeqa bicha naanqate jechuun nama 400 wayii. Kanaaf subscribe naa godha ittiin bohaaraa isiniin jedha. Akkuma sitti argitanii obboleettii tiyya qashtii bareeddu tana Zabiibaadha. Sheefummaadhaan bifa sheefitiin as isinii dhuftee jirti chaanaala Zabiibaa jedhu irratti hin beeytan hedduun keessanii subscribe godhaa fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan baay'ee jechuu qabannee isinii dhufaa jirra. Akkuma beeytan obboleettiin tiyyallee Zulaamoo Maashoo deettee haala gammachuu ta'ee fi bareeda irra jirti. Baay'ee piraankii waan adda addaa irra dalagaa jedhee naa milkaa'uu didee sababa hojiitii fi haa ta'u jechuudha. YouTube kiyya Ummu Razaan irratti waan baay'ee isinii fida. Akkuma asitti argitan kana keekii hojjedha YouTube'aaf jettee wanni isin nu godhaa hin jiru duudi nu citee isiniin jedha. Kanaaf dafaa seera guutaa fi yoo YouTube'n isii dalagee fi kafalee fi jedhee isin yaa hojjettu waan feetu alallee deemte Dubaay barbaadde Turkii barbaadde Suudii barbaadde Kuweeti deemte qimamiilee barbaadde galfachuu dandeetti. Asitti amma mataan nyaatte mi'attiin isiniin jedha warri illee deemnurraa birraa miti gannaa jedhanii lolaniini kana bita san bita kana bita kama mana jiru akkuma dura dalagi jennaani. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amma keekii dalagu malee jettee asii suuqa dhayne jechuudha. Yaa Rabbi ka kireema hojjetan jettamu wanni keekiif barbaachisu yoo asii irreeyne jennu qarshii 10,000 achitti gaggabee giddiin ol naqabdee egaa kaafteeriyaa wayii na fiddee bunaa fi akkasuma keekii wayii jechuudha. Keekiin kunuu keekii kanuma ganyaadhu kanuma YouTube irraa achi darbinaa jedheeni akkasitti sossobee haala kana keessa jirra. Rakkoo kana keessa kan baasu isinii Rabbii gaditti jechuudha. Kana jechuun kiyya sa'aatiin isi akka guutuuf galatooma alfaadha. Subscribe guutee jira sa'aatiin akka guutee seera guuttattu naa godhaa fi kiyya kanallee ji'a takkitti qofa qaba nama 400 kana share godhaa edanaa guutaa achufirra isin bohaarsuu fi isin jaaladha isin kabajaamamoo asitti viidiyoo isi editii godhataa jirti. Editii san jechuudha waliin hojjetaa jirra. Viidiyoo waraabbii qofaa miti waraabbiin baay'ee nama cinqaa qopheessuuf viidiyoo tokko jechuu keessattuu jechuudha. Viidiyoon baay'ee ulfaataa waraabbii editii isa hedduu jechuudha waan ifaajee baay'ee qaba akkuma salphattas dhufa jechuu isiniif fakkaachuu danda'a. Dalagaa kenna waan ta'eef rakkoo hin qabu yeroo kenna hundaayyuu irratti gumnee dalagaa kenna waan ta'eef akkasuma immoo homaa nutti fakkaatu haa ta'u malee yoo hin laallamne wanni biraa haa ta'u editii qofa jechuudha goonee namni bar isinii galaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya editii fi nama editii godhuu qarshiin fidata akkasuma immoo kan waan adda addaa kaameramaanii ka waraabu kana hundaayyuu nu achi hin geenne maaliif ree Oromoo kiyya yoo nu wal guddifne isin nu guddiftanii akka achi geennu jechuun nama editii nu godhu nama kaameraa nu waraabu haga fidannutti isin gargaarsa nu godhuu qabdan. Gargaarsi isin nu gootan akka YouTube'ni keenya guddatu akka Oromootitti jechuu akka argitanii bakka guddaa geennu akkuma nama kamiyyuu akkuma argitanii saba kamiyyuu waraabnee haala bareedaa ta'e haala miidhagaa ta'een akka gadhiifnu akka hojjajjabeessuun abdiin qaba. Ani waan qulqullina qabu viidiyoo qulqullina qabu hojjannee as isinii dhiyeessuu barbaanna. Fakkeenyaaf waan adda addaa mata duree adda addaa isinii galaa jira miti YouTube tokkicharra waan 2-5 fe'uu odoo hin ta'in osoo tole YouTube 5 waan 5 yoo hojjadhe an akka kiyyatti YouTube 5 odoo irratti gad isinii dhiisee natti tola akka ol keessa isin jalaan oofame. Kanaaf yoo seera guuttatee jedhe YouTube kanarratti waan biraa YouTube kan irratti waan biraa isiniif hojjechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka daddafee sa'aatillee naa guutu sa'aatiin kan nama barbaachisu 4,000 ani sa'aatiin ani qabu isin
agarsiisuu danda'a. Sa'aatii 700 moo sa'aatii 400 wallaa waan akkasiitiin beeku isin agarsiisa inshallah wallahu a'lam. Kanaaf subscribe namoota iyyuu akkuma argitan kana 500 wayi nama 400 wayi tuafe isa kanallee subscribe illee guuta sa'aatii illee guuta isinin jedha. Akkana jala duubatti hin deebine ji'a takkaaf jecha isin jaaladha isin kabaja waan baay'ee isin wajjin gammadee waan hedduu isin jaaladha. Maashaallah haadha razaan namni hedduun jechuudha. Fuulli obboleettii keetii fuulli keellee baay'ee bareeda maal dibattanii maal fayyadamtanii yeroo hedduu jechuudha jettanii nagaafataa jirtanii nu waan normaal oriijinaala ta'e wama yuutuuba kiyya irratti isin barsiisan fayyadamna malee waan adda addaan fayyadamnu akkuma isin beeytan jechuudha yeroo hundaayyuu galgala akkuma dadhabneen dhiqannu malee dhiqannee waan nu barbaachis baaziliinii haa ta'u kakaawaa ta'u dibanne ganama mootu salaata filleen dhiqannaa booda immoo saamunaa dhiqannee sanskiriinii yookiin waaqayyo shamsi ka aduu odoon dibatiin ala keessa hin baanu kana malee aduu keessa oollaa baay'ee gurraachannee wallaahi yoo natti mijettan hedduu namni dalagaa aduu keessa qilleensa keessa deemu shamara tahee jechuudha hin gubata qaamniisi kanaaf alhamdulillahi rabbil alamin garuu isin hin bareeddan jettanii galatooma bareedumni isiifaa tahu addunyaa kiratti rabbi isinaa bareechuu isinin jedha ani amantiif kutaan osoo waliin qoodin tokkoo keessanuu jechuu oromootii ya jaaladha dhugaa rabbi haga miidiyaa kanarra dhufee hojjechuu eegale baay'ee jaalalli keessan daddabale maaliif jennaanin yoo ijoollee salaaletii fi ijoollee amboo isin ajaa'iba ijoollee wallaggaa hin jiran meeshaa kana oromoo tahuu kiyya qofaaf na ajajanii finfinnetti ganaa nama baasanii achi birrii kafalanii algaa qabsiisanii asii ananaa kafalanii achi nageessisiisanii kabaja oromoo ta'uuf hamilee naa ta'uuf yeroo san dhaga'u yaadadhuu fi yeroo jara yaadadhu qalbii kiyya na caba abadan waan isin mufachiisu hojjechuu miti akka ila maaluma godhee maal hojjedhe isaan gammachiisa akkamitti akka isaan naan boonan isaan taasisa ka jedhu irriba nama dhoorga kanaaf kana hunda tahuuf ammootuyyuu isin laayikii viidiyoo yoo laaltan laayikii godha laayikiin birrii nuun kaffalu akkuma isin beeytan sabskraayibiin birriin kaffalu sabskraayibiin hordoftoota hedduu qabaachuu fi jaalatama oromoo biratti qabaachuu nama mirkaneessa laayikiin ammoo viidiyoo mafacaasa akkuma sheerii gootan sheerii godhu yoo dadhabdanii laayikii godha maaliif jennaan laayikiin viidiyoo nama hedduu bira geessa oromooti guutu isin jaaladha isin kabaja baay'ee naaf ulfaadha viidiyoo kanarratti har'a akkas jedhee dhufe waa'ee bareedina fuulaas ta'e akkasuma immoo qulqullina fuula keenya akkamitti eeggachuu dandeenya akkamitti jireenya keenya jechuu kan nu jala mikarkaba yookiin ammootu nu jala babbadee yaadaa fi dhiphinna qalbiin nu cabde viidiyoo hedduu hojjedhee maal akka ta'e hin beeku viidiyoo baay'ee keessatti gadi nama dhukkubii hojjetan yuutuubiin viidiyoo gaddaarroo kaanii adabbii adda addaa namarra ka'a kaleessa akkas ta'ee ture yuutuuba kiyya murazaan irra jechuudha kanaaf inshallah guyyaa biraa isiniif hojjedhee gadi isiniif dhiisa isin ammootu viidiyoo kiyya kana har'a jechuudha ZM irratti waan gadhiisaa jiruu fi sabskraayibii tolchitanii viidiyoo illee laayikii gootanii akka sirriin naa laallamu ji'a takkitti tanatti akka sa'aatiin 14 naa guutu adaraa keessan isinin jedha baay'ee isin cinqeen subscribe fi like isinin kadhuun beeytani garuu uf duuba na jalaa deebi'aara waggaa tokko garaa na nyaate deebi'ullee homaa mitiin qaba alhamdulillah garuu garaa na nyaate like odoon godhin irraan bayina nagat toraa bulaa